Ashamaa yooyaa harka fuudhanii dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundi nagaan keenya sanaa qaqqabu jenna dhaggeeffattoota keenya. Nuti sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Isinis bakka teessan teessanii sagantaa keenya hordofaanis afeerraa keenya. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsa. Oduu keenya jalqabaanis UK'n gargaarsa maallaqaa biyyoota Afrikaa muraasaaf laachuuf karoorfatte haquun ishee qeeqaa qaqqabsiisee jira. Paarlaamaan biyyattii guyyaa har'aa karooraa biyyoota Afrikaa muraasaaf gargaarsa maallaqaa taasifamuuf kan mootummaa UK haqxee of tuulummaadha jechuun qeeqanii jiru. Oduun gama Oromiyaa irraa as baate ammoo Wallaggaa lixaa aanaa kiiramutti namoonni nagaa 18 ajjeefaman jechuudhaan Human Rights qorataa mirga dhala namaa Itoophiyaa har'aa gabaasa isaatiin qabatee dhufee jira. Godina Wallagga ba'aa aanaa kiiramuu ganda booqee bakka jedhamtutti namoonni nagaa jumlaadhaan ajjeefamuu akkasuma ammoo gandoonni isaanii gubachuu fi namoonni kumaatamaan ta'an immoo gara biyya hollaatti akka baqatanii jiran kan Human Rights yookaan immoo warri qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa irraa gabaasa isaanii keessatti qabatanii as ba'an. Achuma godina Wallaggaa ba'aa aanaa Ulaamittis namoonni nagaa 18 kabroon ajjeefamuu ibsasaa kana keessatti hammatee jira. Qaamni Amnesty International kan biyya Itoophiyaa maddeeffatee jiru yeroo adda addaatti qaamota mootummaan gochii gara jabummaa fi duguuggaan sanyii uummata irratti gaggeeffamu ifa baasuu dhiisee dhoksuudhaaf yeroo itti yaalutti argameera jechuun dhaabbati mirga dhala namaa addunyaa yeroo adda addaatti qeeqee jira. Keessattuu gocha Aksum magaalaa Aksum keessatti gocha jumlaan duguuggaa sanyummaa uummata Tigraay irratti raawwate dhoksuudhaaf yaaluun mootummaa sana cinaa dhaabbachaa akka jiru ifatti mul'isee jira. Gara godina Wallagga bahaa kana keessatti yeroo adda addaatti namoonni nagaa ajjeefameera kan jedhu karaa gabaasa isaanii addunyaadhaaf dabarfamaa turuu malee qaamni gochaa kana raawwatee qaama mootummaa ta'ee jiru isaan ammoo qaama hidhatee naannoo sana socho'u jechuudhaan qaamota mirga saba walqixxummaadhaaf falman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo maqaa baasuudhaaf tattaaffii isaan godhan nagaa ammaatti hin milkoofne. Mootummaan naannoo Tigraay Dabratsiyoon guyyaa har'aa ibsa miidiyaadhaaf kennanii jiru. Ibsa isaanii kana keessattis mootummaan faashistii Abiy Ahmad duula mootummaan addunyaa nagaa Tigraay fi akkasuma mootummaa Itoophiyaa gidduutti haabuu jedhee waamicha dhiyeesse of cinatti dhiisee humna waraanaa fi humna lafoodhaan waraana jibeeffatee lolaa itti fufee jira. Kanaaf waamicha sana kabajuu didee jira. Nuti ammoo nu harkaa marannee hin teenyu waamicha sana akka fudhatuuf faashisticha kana humnaan isa aleellee akka inni fudhatu dirqamsiisuu qabna ittis agarsiisna jechuudhaan karaa foddaa miidiyaa Tigraay irratti dhaadatanii jiru. Gama mootummaa Itoophiyaan garuu haga ammaatti deebiin kennamee hin jiru dhaggeeffattoota keenya. Itti dabaluunis Dabratsiyoon guyyaa har'aa ibsaa kenneen mootummaan Itoophiyaa nagaa didduudhaan lolaa kan filate kanas haa ta'u guyyaa guyyaatti waraanni Tigraay fi akkasuma uummanni Tigraay injifannoo boonsaa galmeessaa jira jechuun ifatti beeksisee jira. Haga ammaatti mootummaan naannoo Tigraayis ta'e waraanni Tigraay qe'ee ofii keessaa ba'ee qe'ee diinaa keessatti dinqii gurguddaa hojjetee meeshaa waraanaa gurguddaa dhuunfachaa jira. Kan ammoo waan addunyaa fi uummati Itoophiyaa cuftii beekuudha jechuun ifatti dubbatee jira. Yoo karaa nagaa kana hin fudhanne nuti qabsoo keenya guyyaa takkaaf duubatti hin deebinu haga sirna faashistii bilchiginnaa kana ofirraa darbinee mootummaa waloo biyyoota Itoophiyaa kanneen biroo qabsaa jiran wajjin biyya Itoophiyaa hunda keenya hammattuu ijaaruun waan takka shakkii hin qabu jechuudhaan
ija jabinaan dubbatanii jiru. Lolli gama naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraan jabaatee itti fufee kan jiru olaantummaa waraana Tigraayin itti fufee jiraachuu karaa sooshaal miidiyaadhaan utubamee viidiyoodhaaf suuraadhaan mul'achaa jira. Waraanni Tigraay yeroo adda addaatti gara Gondar, Gojjamii fi kanneen naannoo Walloo ta'an hundaa magaalaa fi baadiyyaa hedduu akka dhuunfachaa jiru ifatti mul'isaa jira. Haa ta'u malee opereeshinii xiyyaaraan waraana TDF yookaan waraana wayyaanee rukutuu mootummaan Itoophiyaa amma gaggeessaa jiru magaalaalee fi gandoota baadiyyaa naannoo Amaaraa hedduu rukutuudhaan uummata nagaa akka ajjeessaa jirus dhaga'amaa jira. Yeroo har'aa kanatti waldayaa fi akkasuma qobboo marsaa fi naannolee garaagaraa keessatti lolli jabaan adeemsifamaa oolee jira. Haa ta'u malee waraanni Tigraay waraana Abiy Ahmed Makalaakiyaa kan jedhaman gara 120 olii karaa viidiyoo fi suuraadhaan akka harkasaa keessa galfatee fi taankii 3 fi BM akkasuma matireezii Snaayiperii fi dishqaa adda adda akka booji'es ifatti mul'isaa jira. Gama miidiyaa Itoophiyaan immoo mootummaan Itoophiyaa olaantummaa jabaan juuntaa barbadeesse jechuudhaan karaa miidiyaa jiru hundaan iyyaa akka jiru dhaga'amaa jira. Haa ta'u malee gara Gondar keessatti ammoo shiftoonni faannoo jedhanii of ijaaranii jiran akkuma yeroo darbee waggoota lamaan tokkoon darbee daa'immanii fi ijoollee warra uummata qimaanti butuudhaan maatii erga maallaqa kumaaf miiliyoonaan gaafatanii irraa fudhatanii booda daa'imman ajjeesanii qalanii akka darbaa turan dhagahamaa ture. Guyyaa har'aas faannoon of ijaaree akka shiftaatti daa'imman butee maallaqa maatii gaafatu daa'ima xiqqaa waggaa 12 erga butee booda guyyaa 2 booda erga barbaadaa turanii booda maatiitti bilbilanii erga maallaqa guddaa kafalchiisanii booda daa'ima kana mormasaa fi qaama isaa billaadhaan cicciranii darbanii jiru. Kana ammoo wayita uummati ergutti dhalattoonni qimaanti magaalaa Gondar keessa jiran aarii qabaniin mul'isaa akka oolanii fi hiriira nagaa akkasuma mootummaan shira guddaan irratti xaxaa jira akka dargaggootti nutis of ijaarree magaalaa keenya eeggannu jenna mootummaan ijaarsa keenya diiguudhaan kanneen hidhaatti naqee kaan ammoo akka biyyarraa baanu kaan akka ajjeefamnu godhee yakka kana kan irratti dalagaa jiru mootummaan naannoo Amaaraatti shakkii tokko hin qabnu jechuun uummanni magaalaa Gondor aarii isaa mul'ifachaa oolee jira. Lolli mootummaa naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduutti gaggeeffamaa jiru karoota adda addaan jabaatee itti fufee jira. Guyyaa har'aas karaa Waagmarii fi akkasuma Gondar Gojjam karaa geessu gidduu akkasuma karaa Zoobaa karaa akkasuma Addis Zaman bakka jedhutti lolli guguddaan gaggeeffamaa jira jechuunis gabaafameera. Lola kanarrattis guyyaa har'aa Koloneel Dabbabee Kaasuu namni jedhamu Birgeedii 52ffaa gaantaa 7ffaa kan hoogganu harka waraana Tigraayitti kufee jira. Guyyaa har'aa kana karaa viidiyoon akka mul'atutti waraanni Tigraay kaayyoo fi adeemsa waraanni Abiy gara sitti godhan yeroo gaafatutti nuti kaayyoon keenya waldaadhaaf qobboo qabachuu fi karoota 4 wal qindeessinee lola eegaluuf utuu deemnuti kan lolli kun nu mudate. Yeroo kanatti ammoo konkolaataa fi taankota jajjaboo ta'an akka mootummaan Tigraay yookaan immoo waraanni Tigraay hin dhuunfanneef gubnee jirra. Kaan ammoo isaantu dhuunfate meeshaa hunda hunduu aamileedhaan miti kan waraanni gara Itoophiyaatti dhufu lolaa jiru jechuunis ifatti waan deemaa jiru. Egaan hordoftoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Nuti sagantaa keenya har'aa asirratti goolabna. Isinis kanneen sagantaa keenya hordofuuf fedha qabdan faana aartii YouTube subscribe, like, share gochuun viidiyoo keenya irra deebitanii ilaaluun maamila faana aartii ta'a isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Haga sagantaa keenya itti aannu saga walitti deemutti nagaan nu turaa holaa bulaa deebanaa isiniin jenna.